iccitiin guddaa na bira ga'ee jira. Viidiyoo san gallakkisa. Gallakkisee ka agarsiisuu ta'a. Waan buniin dubbattu soba. Waan tokko waan isin barbaaddu ayyuu wajjin wanta barbaadan hin jiraatu. Ayyuun kasi duuba gootu hin beektu ati. Yoo ati akkana taatu hin gammaddi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtu akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtu bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu daawwattoota biyya. Ammallee iccitii Ayyuu fi Said waan baaseef natti fokkoraa jira. Said jechuudha. Maaliif waan isiin adeemsisu jechuudha. Waan inni godhaa jiru. Sumayyaa arguuf ka godhu immoo amma immoo kijibaan jalqabee jechuudha. Eenyurraa fudhate Ayyuurraa. Gorsa Ayyuu ganaa qileetti naqi jechuudha. Waan isiin gorsitu, waan isiin jettu, waan isiin dubbattu, waan isiin jettu, waan isiin dubbattu jechuudha. Ka isiin dubbattu san inni nagumaan yoo akkana ta'e illee yoo Sumayyaa tiyya ijoollee tiyya argee jedhellee yoo dubbatu jechuudha. Karaa kana argite jechuudha. Duraan hin sobni isii immoo amma immoo Ayyuu irratti Said irratti galee jechuudha. Garuu mootuyyuu akka isiin ni jiraami. Anam akkanatti qaaqee yoo isiin aartee dallantee bakka akka gara kan kee deebituuf ni jiraami. Yaadni keessan malee an Sumayyaa aariirraa qabaadheetiin yookaan ani akkanan hedduun hinaafamnaan jedhan kanatti yaadni namaallee garagara. Akka isaan yaadanitti ayyaadeeti. ድረስ ለማንኛውም አሁን እሷ ሴት ነች። ሰማሽኝ? አንቺ ማለት ነው። እሷ ሴት ነች። ካንተ ከሷ አንተ ትሻላለህ። ውጪ እንኳን ብትሆን ጓደኞች አንቺ ለምን ወጣሽ? ሆቴል ብትይዝ ቤቱን ለቀሽ ለወጣሽ። ቤቱን ለቀሽ ለወጣሽ። እኔ በቃ ተናድጄ ነው። ተናደሽ? ምን አናደሽ? ያናደሽ ነገር ምንድነው? ምን አናደደሽ? እንዴት እሱ ለሶሲ ይመጣኛል? ለሶሲ ይመጣሻል? እኔ ነበርኩ እኮ አንቺን መታሽ። ሚስቴን ያላከበርሽ የልጆቼ እናት ያላከበርሽ እኔን ማታከብሪኝ። እሱም ደግሞ ኦሶ ቤኬ jechuudha. Osoo beeke ani isaaf maal akka godhu waan tokko hin beeku. Irra caala immoo amma waan isaan bira jiru iccitiin guddaa na harka seene gallakkisee isin agarsiisa. Maaliif bunii fi Ayyuun waan isaan godhaan jiran duraan jechuudha. Wanta fedhii Said irraa qaban hin jiraa ture. Garuu amma isaan wal lollaan iccitii kee hin baasu garuu guyyaa baasu hin jiraa. Isaan dura na bira ga'e jechuudha. Waan isaan bira jiru akkamitti si bira ga'e yoo naan jettan hiriyyumaa Ayyuu na bira ga'e. Waan isiin yaaddu amma immoo oshee fi buniin wal lolanii jiranii. Kanaaf waan wal lolanii akkamitti akka araartu zadeedhaan biiroo isaa deemtee kijibaan ammas kijibaadha. Kijibaan akka nama hin barbaanne gootee akka araarsuuf barbaadde. Kanaaf iccitii Sumayyaa ani Sumayyaa itti dubbachuu barbaadee miti. Ani Sumayyaa irratti yoo dandeette waan ani haasa'u irratti aariidhaan si bira haa dhuftuuf akkas godhe. Duraan maaliif hin jenne? Sa'idiif maaliif hin himne ati? Duraan dhufte yoo dandeette si wajjin soqayoon jette ati hiriyyaa oshee ta'uu isaa hin beeka. Hiriyyaa miti obboleessa oshee wanta baay'ee wajjin dabarsan wanta baay'ee ani hin beeka sirriitti beeka. Maaliif wanta baay'ee goone na wajji jechuudha. Oshee hin beeka. Osheen Sa'idiif maal akka ta'e baay'ee wal jaalatan baay'ee wal yaadan. Kanaaf ati waan sitti irrate isa guutuuf akkana gootaa malee ammallee sobaa jirta. Hin sobin. Kijibni waan tokko faayidaa siif hin qabu. Yoo dandeette dhugumaa iccitii Ayyuu baasi. Si dura immoo natu baasa. Iccitii keellee na bira hin jira. Amma waan jaarsa kee wal lolteef akkana goota. Maqaa keetiin immoo maqaa kee waame. Said amma na sodaachisaa jira. Umar jedhan sanii fi si hidhanii
dhagaa. Akka yookaan ocean yaadetti yookaan akka ati yaadetti illee an bada isiif yaadetti. Meeshaan gartuu keetillee kan jedhe. Sii fi Umar sanillee ka walitti qabanii tuman ka walitti si hidhanii tuman. Si galee ta'e. Ka Umarii achumatti darbeedhaan ka Umarii nan galchu jedhe. Ka Umarii isa wajjin haasa'uu dandeetta. Garuu mootumni godhu kan dhimma xiyyaaf. Ammallee kasin jechuu barbaadu. Oshee mana naa baasi angara mana kiyyatti min mana naa baasi manni kiyyaa miti keessa galu kireeffate gala manni keessaa na fakkaat kireeffate gala keessa baasi way mana kiyyaa keessa baasi baasa maarree manuma keenya san manuma ittiin kireeffannee ta'a nama gaarii nama biyyatti taa'e kanaaf amma mana ambaa taa'uu hin danda'u Riyaa ta'e birateetti kanaaf isa mana gannaa baasaati gara mana kiyyaan gada inni mana san keessa mahabu ይውጣልኝ እኔ አልፈልግም እሱ ባለበት አልገባምም አልቀመጥም ሲጀመር እሱ ባለበትም እሱ ባዙ እነሱ ጨራከቲ ማርዚ ወሬ ነማ በቃ ነው ያውጡልኝ እሱን ከቤት ቆይማ እኔም ነገር ማን ነው የምናወጣው እሺን አውጡልኝ የት ዊድ እንለዋለን እስኪ እንዴት አድርገን እናወጣለን በቃ ሚስት ወደ ቤት ልትመለስ ነው ስለዚህ አንተ ውጣላት እሷ እስክትረጋጋ ድረስ ወይም እናንተ አብራችሁ እስክትታረቁ ሲፍ ዑመር ከንጀደን ሰን akkana jedhaa jira ammas na sodaachisaa jira osoo beekee sila akkana natti hin dubbatu Sa'idiif Sumayyaa waliin araarsuuf xiqqishuu natti hafee ture Sumayyaan Sa'id bira dhufu xiqqishuu hafee ture garuu dogongora isumaatiin ammallee akka fagaattu godhe jechuudha akka fagaattu godhe amma immoo waan ani miidhaa guddaa geessee maqaa kiyya waame akkana naan jedha natumuu akka barbaadu dubbate jechuudha reebuu akka barbaadu dubbataa jira wanta garaa isa keessa jiru maaliif iccitii isaalee ka baase ani Sumayyaaf itti kenne natu itti kenne akkana jedhi akkana dubbadhu maaliif akkanatti jaalalti akkanatti hin deebitu kijibaan hin taatu dhuguma soqaa ture dhuguma wanta barbaadu wanta yaadu isiin wanta bakkee isiin jirtu hunda deemee soqee amma immoo dadhabdeetii akkanatti kijibuu ka jalqabde maaliif ayyuun sitti kijiba si barsiiste jechuudha ayyuun kasi duuba gootu hin beektu ati yoo ati akkana taatu hin gammaddi gammachuu guddaa keessa jirti fuula itti kennite fuula guddaa itti kennite ati fuula itti kenninaan mataa keetii irratti baate mataa keetii irratti baate jaartii awwala nama biraatiin jaaltii awwala kee in arrabsiste wajjin waliin mari'atanii jaartii guddoo ka ilmoota lama kasitti kennite arrabsista maaliif fuula itti kennite ka kanaa ta'u garuu kanaa ta'u ammas maqaa kiyya waamuu hin dhiisne yoo na tuttuutan immoo viidiyoo waraabee jira iccitiin guddaa na bira ga'ee jira viidiyoo san gallakkisee ka agarsiisuu ta'a waan buniin dubbattu soba waan tokko waan isin barbaaddu ayyuu wajjin wanta barbaadan hin jiraatu yoo araarsite jechuudha